jirra jirtu hordoftoota keenya har'aan tan ammoo maal laallee jechuudha. Cuunfa boqonnaa lama kan kutaa torbaffaadha kan laallu ta'a jechuudha. Warroonni kutaa torbaa fi kutaa saddeet keessaa qoramuu deeman warri ministeerii fudhachuu deemu kanaaf keessatti hammata waan ta'eef sirriitti kana hubattanii na hordoftanii isinii dhama. Let us start from one maal asirraa tokkoffarraa eegallu. Tuutni lakkoofsota hundaa fi intijeroota negatiivii of keessatti qabate tuuta lakkoofsa intijerii jedhama jira. Maal jaa? Dhuunfa qajeeloo kana barattoota baay'ee wayi qormaata irratti jechuudha. Gaaffii tirik taatee tos keessaa baay'ee jechuudha. Kana sirriitti gajjabeessanii akka qabdanii isinii dhama. Tuutni lakkoofsota hundaa fi intijeroota jedhe. Lakkoofsota hundaa jechuun meeqarraa maaliin ka'a? Meeqarraa ka'a jechuudha? Zeeroorraa ka'a miti. Intijeroota fi intijeroota negatiivii warra intijeroota negatiivii ta'an. Intijeroota negatiivii jechuun isarraa ka'a negatiiv waan irraa ka'a. Negatiiv waan irraa ka'ee hanga itti fufaa jechuudha. Infiniitii qabaa jechuudha. Itti fufuusaa agarsiisa. Isaan kana gaafa walitti daballu jedhe intijerii dhugaan nuu kennanii jedhe. Intijeriin akkuma beektan poozitiivii fi negatiiv qabaa. Bifa san irraa kan ka'een intijerii negatiivii fi lakkoofsa hundaa gaafa walitti dabalan yookaan the unioniin lakkoofsa hundaatii fi intijeroota negatiivii of keessaa qaban maal ta'a jenne intijerii ta'a jedhama jaa. Kun dhugaa fi soborratti isiniif fiduu danda'a fakkeenyaaf barsaan daretti jechuudha warra kutaa torbaatiif. Tuutni lakkoofsota intijerii mallattoo zaatiin ibsama. Kanaafuu mallattoon intijeriidhaa maal jechuudha? Zaadhaan ibsamte jechuudha. Zaa qubee guddaadhaan jechuudha. Kunis zaa jeetni walqixxate tahaa karlii bira sii bananii jechuudha. Biraakeetii karlii yaamtu bananii -3 asiin doot kan jiru kun itti fufuusa agarsiisa. 0 -3 -2 -1 yookaan negatiiva 3 negatiiva 2 negatiiva 1 0 takka 2 3 jeetni jechuudha. Qoodduudhaan addaan babaasee tokko godhee itti fufuusa agarsiisa jechuudha. Kun asiinis itti fufaa gama mirgaatiinis itti fufaa gama bitaatiinis itti fufuusa agarsiisa jechuudha. Tokkoon tun wanni isiin agarsiisu tokkoon sadeen tun gartanii tokko takka 2 3 tun maal agarsiifti? Gama bitaatiinis itti fufuusa gama kanaanis gaafa dhuftu tokko takka 2 3 gama mirgaatiinis itti fufuusa agarsiisa jechuudha. Isa lammaffaarra gaafa daballu tokkoffaan ifa jeen abdadda. Isa lammaffaarra gaafa dabalu maal jedha? Sararri lakkoofsaa kallattii lamaaniin dhaabbii malee itti fufa jedha. Sararri lakkoofsaa akkuma beektan gama lakkoofsaa sarara lakkoofsaa waggaa jiru kana jechuusaati kunoo gama kanaan akkatti itti fufaa gama kanaanis akkatti itti fufaa jedha sararri lakkoofsaa. Kana beektan asirraa 0 irraa kaa 1 2 jecha asiin itti fufa asiin ammoo -1 -2 jecha asiinis itti fufuusa agarsiisaa jechuudha. Gama bitaatiinis gama mirgaatiinis itti fufuusa agarsiisaa jechuudha. Kun bifa saniin isin ibsuu barbaade. Kanaafuu sararri lakkoofsaa maal jechuudha? Gama mirgaatiinis gama bitaatiin yookaan sararri lakkoofsaa kallattii lameeniin dhaabbii malee itti fufa hin dhaabbatu jechuudha. Kontiinis itti fufaa yaada of keessaa qaba jechuudha. Kunis kallattii lamaanuu xiyyaan ibsama jedha. Akkuma malaallee kunoo xiyyaa kanaan ibsinee kallattii lamaaniinuu xiyyaan kunoo kanaan ibsama jechuusaati. Xiyyaa kallattii lamaaniinuu itti gootan jechuusaati. Kunoo karaa mirgaatiinis karaa bitaatiinis itti gootanii jechuusaati. Kana jechuusaati. Kana inni lammaffaan isiniif ifa jeen yaada. Isa sadaffaa gaafa tarru maal jedha sadaffaan? Sarara lakkoofsaa irratti intijeroonni negatiivii ta'an karaa bitaa 0 yoo ta'an warri gartee negatiiva ta'an gama 0 irraa gama bitaa yoo ta'an warri immoo poozitiiv ta'an immoo gara mirgaatiin 0 irraa karaa mirgatti argamanii jechuudha. Akkuma amma xiyyaa kanarratti kaasuuf yaalaa turre jechuudha. Kunoo asitti gama bitaa kun maali? Negatiivii akkuma agartan. Kun negatiivii miree lakkoofsi hagama kanaa -1 jennee -2 jennee bifa kanaan akkatti itti fufaa hagama 0 tanami 0 irraa gama bitatti negatiivii jira 0 irraa gama mirgatti ammoo poozitiivii jira jechuudha. Poozitiiv 1 poozitiiv 2 poozitiiva 1 poozitiiva 2 jecha itti fufuusaa agarsiisa jechuudha. Kunis kana fakkaata jechuudha. Gama bitaatiinis
Zeeroo irraa gama bitaatti kan argamu negatiivii, zeeroo irraa gara mirgatti kan argamu immoo poozitiivii jechuudha. Bifa saniin akkasitti kana isin ibsu barbaade kitaabni keessan jechuudha barattoota keenya. Haa itti fufnu. Inni sadaffaanis ifa jee yaada. Isa afuraffaa gaafatan maal jedha afuraffaan? Intigeriin zeeroon jaa poozitiivis negatiivis miti jaa. Zeeroon maal jechuudha? Negatiivis jechuun hin dandeenyu, poozitiivis jechuun hin dandeenyu keessatti jechuu hin dandeenyu. Eessa keessatti intigerii keessatti? Jabeessaa qabaddaadha kana. Isa shanaffaa gaafatarru. Intigeroonni lama masaanuu waliiti kan jedhaman yoo ida'amni intigeroota lamaanii zeeroo ta'edha. Kana sirriitti jabeessaa qabadda. Kanneen armaan gadii keessaa dhugaa katee kamiyyee fa'aa isinii fiduu danda'an jechuudha. Himoota gadii kana keessaa hima sirrii katee jeetis isinii fiduu danda'a. Filannoo keessatti jechuudha. Sirriitti jabeessaa qabaddaa barattoota keenya. Intigeroonni lama masaanuu waliiti gaafa jennan intigeroonni lamaan san faallaa waliiti yookaan masaanuu waliiti gaafa jennu yoo isaan lameen san walitti daanayya. Ida'amni isaan lameen sanii zeeroo yoo nuuqanne qofa jechuudha. Zeeroo yoo nuuqanne qofa jechuudha. Kanaafuu asirratti fakkeenya isinii kaannu sadii amma masaanuun sadii maal jechuudha? Negatiiva sadii jechuudha. Kanaafuu isaan lameen kana gaafa walitti dabarru maal kannaa? Maal nuuqannan jechuudha? Zeeroo. Kanaafuu sadii hir'isuu sadii meeqa ta'a jechuudha? Zeeroon ta'u bifa kana jechuudha. Kana jechuusaati jechuudha. Bifa saniin akkasitti hubadhaadha. Zeeroon poozitiivis miti negatiivis miti jenne lakkoofsi intigerii tokko intigerii lamaan san masaan walitti gaafa jenne isaan lameen walitti daanee yoo zeeroo nu kannan qofa jenne isa jaaffaa qabnu. Jaaffaan maal jedha? Inni jaaffaa maal odeessa? Jaaffaan intigeriin xaan kamiifuu jedha. Intigerii xaa kamiifuu negatiiva baay'isuu negatiiva xaadhaa wal qixxee xaa maal ta'a jechuudha? Xaa ta'a jechuudha. Yoo negatiiva baay'isuu negatiiva akkuma beektan gaa kutaa gadiittis kana baratan yaada. Negatiiva baay'isuu negatiiva maal ta'a? Poozitiiv hin ta'u. Negatiiv baay'isuu poozitiivoo poozitiiv ta'a. Poozitiiv baay'isuu negatiivoo negatiiv ta'a jechuudha. Waliigallee negatiiva baay'isuu negatiiv poozitiiv jee. Negatiiva baay'isuu poozitiivoo negatiiva ta'a. Poozitiiva baay'isuu negatiivoo maal ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. Negatiiva yoo baay'isuu poozitiiv hin baay'ifne maal ta'an isin jee? Negatiiva ta'a. Yoo poozitiiva negatiiva hin baay'ifnes negatiiva ta'a. Negatiiva negatiiva yoo baay'ifne poozitiiva ta'a. Poozitiiva poozitiiva yoo baay'ifne maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kana jabeessaa qabaddaadha. Jabeessaa qabaddaa kun isin fayyadde kutaa olitti illee isin fayyadde jechuudha waan isin jalaa fuun kuni. Okay. As keessatti ispeeshaalii kataate amma addatti jechuudha gaafii wanni torbarratti ibsa torbaffaarratti maal jedha? Torbaffaa maal jedha? Masaanuun zeeroodha zeeroodha jedha. Amazing. Maaliif masaanuun zeeroodha zeeroo ta'e? Isaan lameen yoo walitti daane maal ta'an? Zeeruman ta'anii ree sanirraa kan ka'e jechuudha. Maal jechuusaati? Masaanuun zeeroodha. Masaanuun zeeroo zeeruma inni mere maaliif ta'e jechuu dandeessanii dhugaa akka qabdan. Wanni inni ta'eefis kanaaf zeeroo ida'uu zeeroodha zeeroo ta'a. Seera masaanuu keessatti lakkoofsi tokko lakkoofsi lama masaanuu walii ta'e jechuun yoo ida'amni isaan lameenii zeeroo kanneen mere kanaafuu zeeroo ida'uu zeeroo waan ta'eef masaanuun zeeroodha maal ta'a jechuudha? Zeeroo ta'a jechuudha. Kanaas naa hubattan jeen yaada. Isa saddeettaffaarra gaafatarru inni saddeettaffaa maal jedha? Sarara lakkoofsaatti sarara lakkoofsatti fayyadamuudhaan intigerootni yoo ida'aman jedha. Kanneen armaan gadii kana jechuudha. Kan kenname irratti intigerootni poozitiivii yoo ida'aman gara mirgatti tarkaanfiilee yookaan ramaddii hamma lakkoofsa ida'amuuf kenname deemama jedha. Isa lammaffaa gaafa dabarru jechuudha. Saddeettaffaa yala isa mooraa lammaffaa yala gaadhaan gaafa dhaqnu. Kan kenname irratti intigeroonni negatiivii yoo ida'aman jedha. Kan kenname irratti intigeroonni negatiivii yoo ida'aman jedha. Intigeroonni negatiivii yoo ida'aman gara bitatti tarkaanfiilee yookaan ramaddii hamma lakkoofsa ida'amuuf kenname deemama jedha. Kanaas gaafaan isin garsiisu jechuudha sarara lakkoofsaatiin. Amma akkana gootanii kaaftan xiyyaa. Kaaftanii miti asitti zeeroo ittanii barreessan jee.
Fakkeenyaaf zeeroo tanarratti takka lama inni akeenyu gama kanaanis negatiiva takka negatiiva lama kun itti fufaadha akka beektan kun itti fufuu agarsiisa gama mirgaatiin gama bitaatiinis akkumaan opshinii olii tanarratti isinii kaase itti fufuu agarsiisa xiyyaadhaan gama lachuutti ibsamuu isaa kun itti fufuu agarsiisa jechuudha. Amma asirratti kan ilaaluu barbaanne yoo lakkoofsi tokko positiiva tokko lakkoofsa jiru sanarratti ida'ame gama mirgaa tarkaanfii san deemta jechuudha. Fakkeenyaaf amma zeeroo yoo zeeroo takka daballe tarkaanfii meeqa deemta jechuudha zeeroorraa hanga isa geessutti hanga bakka takkaa geessu takka bakka tana jirtutti deemta jechuudha. Yoo immoo negatiiva takkatti ida'ame bakka jirtu zeeroo tanarraa kaate hanga lakkoofsa gartee itti ida'ame san dhaqxee jechuudha. Gama maalitti gama bitatti yoo negatiivni itti ida'ame negatiiva lama yoo itti ida'ame fakkeenyaaf amma zeerootti asirraa ni dhufta negatiiva takka negatiiva lama as dhufta jechuudha. Kanuma tarkaanfiilee akka deemtan gaafa jiru bifa biraatiin hoggaa ibsinu bifa kana jechuusaati. Kunis isinii ifa jedhanii yaada. Yoo ifa ta'uu baate irratti deebitanii ilaaltanii sanirra mallee yoo ifa ta'uu baate jechuudha. Komentii irratti kun ifaa miti irra deebitee kun hojjetuuf isin gaafannettanii gaafachuu dandeessanii isiniif ibsuudhaaf qophiidha. Gaafii gaafachuudhaaf ammoo ittiin qusatinaadha gaafii barbaadan gaafachuu dandeessan jechuudha. Gaafii ministiriitillee kan isinitti ulfaatte kan jiraattu ta'e gaafii nu barreessuu dandeessanii takka immoo ministirii bara akkana nu hojjedhu tanaatu gaafii akkana kanaan ulfaatettanii barreessuu dandeessan jechuudha. Haatti fufnu. Okay, gaafa isa saglaffaa tarru maal jedha saglaffaan? Intijerii positiiviin jaa kamiyyuu intijerii negatiivii kamiyyuu ni caalaa. Kana jabeessaa qabadda. Intijeriin positiivii jechuudha. Kanummaan fedhe takka fakkeenyaaf lakkoofsa takka yoo fudhattan lakkoofsa negatiivii intijerii fedherra maaltu irra guddaa takkaatu irra guddaadha. Kana jabeessanii kana qabdanii isinidha. Maal jenne intijerii positiiviin kamiyyuu intijerii negatiivii kamiyyuu ni caala. Kanarraa kan ka'een takka fudhanne fakkeenyaaf lakkoofsi tokkomma negatiivii fedherra jechuudha guddaadha. Yookaan ni caalaa jechuudha. Okay, isa saglaffaa taatarru isa kurnaffaa taatarru saglaffaan ifa jeeyyaadha. Isa kurnaffaa maal jedhaa? Intijeroota A fi B kamiifuu jaa. A'n walqixxanii ta'a B yoo ta'e an intijeroota A fi B'dha kamiifuu jaa. An walqixxanii ta'a B yookiin ammoo an irra xiqqaa B'dha yookiin an irra guddaa B ta'a jaa. Bifa kanaanis kaa'amuu ni danda'a jechuudha. An walqixxanii ta'a B ta'uu ni danda'a. Akkasumatti an ammaa irra xiqqaa B ta'uu danda'a. Yookaan ammoo maal jechuudha? An irra guddaa baatis ta'uu ni danda'a jechuudha. Kunis fakkeenyaaf amma takkaa fi lama fudhattan amma haadhaan takka jennee baadhaan yoo lama jenne kun amma mallattootti amma isaaniif hin ibsitu jechuudha. Haadhaaf takka baadhaaf lama jennee mire baatu irra guddaadha mire kanaatu ibsama jechuudha. An irra xiqqaa baati jechuudha. Because takka irra xiqqaa maaliiti jechuudha lamaati waan ta'eef. Bifa sanii ibsitanii fakkeenyaaf amma lakkoofsi anis baanis lama yoo ta'an aan lama baanis lama yoo ta'e lama walqixa ta'a lama mire kanaafuu mallattoo tana fayyadamuu dandeenya hoggasanii yoo fakkeenyaaf aadhaaf lakkoofsa lama kannee baadhaaf lakkoofsa tokko kannee kanaafuu aan irra guddaa baatii ta'uu hoggasan mallattoo tana fayyadamne jechuudha. Kanuma keessaatii hiikaa biraa tokko qabu asirratti. Okay, isa isaa kudha tokkoffaatti haa dabarru kurnaffaan ifa jeeyyaadha. Kudha tokkoffaa maal jedha? Intijeroota A, B fi C kamiifuu jaa. Intijeriin A's ta'e B's ta'e C ta'e kamiifuu jaa. Kanuma fadheefu yoo aan irra xiqqaa B fi B'n irra xiqqaa C ta'e jabeessaa qabaddaadha. Aan irra xiqqaa B'ti. Akkasumatti illee B'n ammaas irra xiqqaa C yoo ta'e aan irra xiqqaa B ta'e B'n irra xiqqaa C ta'e jechuun aan irra xiqqaa C agarsiisaa jechuudha. Amma tiraansfoormeeshinii jedhanii kutaa walitti isin baratan jechuudha kanaati. Egaa aan irra xiqqaa baate egaa baan ammaas irra xiqqaa caate agartanii jeneraalii baan aan keenya ammaas irra xiqqaa caataa jechuudha. Kunoo bifa kana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaas irratti aan kiiloo lamaa jennuuni fakkeenyaaf baadhaan ammoo kiiloo sadii jennu caan ammoo kiiloo 4 jennu. Kiiloon lama irra xiqqaa kiiloo sadiiti. Agartanii kiiloo lama jennee aan baan kiiloo sadii caan kiiloo 4 jennee kiiloon lama irra xiqqaa kiiloo sadiiti. Kiiloon lama kiiloo sadii irra xiqqoodha. Kiiloon sadii ammaas kiiloo 4 irra xiqqoodha mire
Kana jechuun gaa aan keenya kiiloo lama hin jenne kiiloon lama kiiloo afurri xiqqaadhaa miti ree. Kanuma jechuudha tiraansformeeshinii jechuun kana kiiloon lama kiiloo afurri xiqqaadha jechuudha waggaa keessan bifa kanaan keessan jechuudha. Isiin 11ffaa kunis ifa gala jee yaada. Gaafa 12ffatti dabarru immoo maal jaa yoo aan baa fi caan intijeroota ta'an aan baa fi caan intijeroota yoo ta'an jaa lakkoofsa roomaa takkaan jechuudha. Ida'uu baan intijerii ta'a jaa. Yoo maal jenne yoo fi baa fi caan kun intijeroo ta'a jennuuni fi immoo baa gaafa walitti daanuun mallee intijeruu markanna jaa. Intijerii ida'uu intijeriidha. Intijeruu markanna jaa. Okay. Gaafa roomaan lakkoofsa roomaa number 2 yookaan roomaa lakkoofsa lamarra gaafa dhugtan akka beektan gaa roomaa lakkoofsa roomaa ayin tun takka bakka buutimi ayi tana ogguu lama waggaa barreessan yookaan yeroo lama waggaa barreessan maal jechuudha lakkoofsa lama taate jechuudha roomaa number 2 dha jechuudha. Kanaafuu gaa ida'uu negatiiva dha walqixanni ta'a 0 dha. Akkuma jalqaba kaasaa turre lakkoofsi tokko lama masaan walitti gaafa jennu walitti daanii 0 ta'a jennee kun keenyaaf amma aan masaanuun dha maal jechuudha negatiif dha. Bifa saniin 0 ta'e roomaan number 3 irra gaafa dhaqxan ammoo lakkoofsa roomaa 3 irra gaafa dhaqxan ida'uu baadha walqixanni ta'a baa ida'uu caatii baa ida'uu aatii jechuudha. Lakkoofsa ida'uu irratti bakki jijjiiraa iddoodha rakkoon qabu jechuudha ida'uu irratti. Fakkeenyaaf amma takka ida'uu takkaatii fi lama ida'uu takkaa garaagarummaa ni qaba hin qabumi kana machuusaati ida'uu baa walqixanni ta'a baa ida'uu aatii jechuudha. Kanaafuu takka ida'uu lama walqixanni ta'a lama ida'uu takkaati jechuudha. Isaan hundinuu sadi ta'an jechuudha. Isinii barreessumi. Fakkeenyaaf amma aan keenya walqixanni ta'a takkaa jennu baan keenya immoo walqixanni ta'a lamaa jennu ida'uu baan walqixanni ta'a baa ida'uu aatii jennee mire iddoo tanatti gassi qe'aa isinii barreessume inni mul'atu fakkaata. Aan keenya walqixanni ta'a takka jenne baan keenya immoo walqixanni ta'a lama jenne ida'uu baa walqixanni ta'a baa ida'uu aatii jenne. Kana jechuun gaa aan keenya meeqanne aan keenya takkaami takka ida'uu baan keenya lama jenne lama ida'uu walqixanni ta'a baan keenya meeqa lama ida'uu aan keenya meeqa takka walitti haa daballu walqixanni ta'a jennaani takka ida'uu lamaa meeqa sadii lama ida'uu takkaa ta'u sadii. Kanaafuu sadii walqixa ta'a sadii mire saniif garaagarummaan qabu jechuusaati. Kunis ifa gala jee yaada. Kunis ifa gala jee yaada jechuudha. Kun kana isin ibsu barbaade gaafa roomaan number 4 irra gaafa dhaqxan roomaa lakkoofsa 4 jechuudha. Viin tun 5 bakka buute lakkoofsa roomaadha 5 hoggaa aayitan ammoo gama duraatiin keessan maaliif jennaan 5 hir'isuu takka akka ta'e fayyadamtan jechuudha. 5 hir'isuu takkaa meeqa 4 hin ta'ure 4 ta'u bakka buuti viin tun 5 bakka buute lakkoofsa roomaatiin walii galle saniifu irraa hir'isuudha jechuudha. 5 irraa gisee takka hir'istan gama kanaan keessan jechuudha. Yoo immoo gama duraatiin keessan akka ida'uun lakkaa'amti. Aayitana gama duraatiin yoo keessan shan ida'uu takkaa jechuudha akka 6 ta'utti lakkaa'amti jechuudha. Saniif akkasiin gootanii gama duubaa kanaan keessan jechuudha gama kanaan. Gama bitaatiin keessan jechuudha. Gama mirgaatiin yoo keessan akka 6 lakkaa'amti jechuudha shan ida'uu takkaa. Kanaafuu gama bitaatiin hoggaa keessan akka nama irraa hir'isuudha yookaan immoo akka irraa hir'istuu tokkotti fudhatama jechuudha seera isaanii ta'uun. Kanaafuu gaa lakkoofsa feetan yoo 0 itti dabaltan maaliif mataa lakkoofsisan lakkoofsi any number when we add 0 that will be lakkoofsuma san itti sila fergannamre lakkoofsuma fedhee yoo 0 itti dabaltan maal ta'a lakkoofsuma ta'e san argatan jechuudha. Kunoo kanuma himaa 0 ida'uu 0 walqixanni ta'a 0 ida'uu aati kun kanuma olitti ibsa kanaan wal fakkaata lakkoofsa wal fakkaatu gama lachuutu itti dabaluu jechuudha. Fakkeenyaaf amma 0 gama lachuutu itti dabaluu isaa tursiisaa eeyuma ta'a jechuudha deebisaan keenya. Gaafa 5 irra dheetan V maali bakka buutiin jee 5 bakka buutiin jedhame bakka V irra gaafa dhaqxan ida'uu baa hammattuu cufanii jechuudha. Ida'uu caa walqixanni ta'a jee ida'uu hammattuu bananii baa ida'uu caati. Kunis amala jijjiirraa hammattuuti.
amala jijjiirraa hammattuuti ida'uu irratti waan ta'eef effektii yookaan rakkoota kan qabu jechuudha. Akkumaan jalqaba kanarratti isin gadisaa ture jechuudha. Dura durusoo maal jee A fi baa walitti daanee jee caa itti daanee jee asirratti. Asirratti ammoo A ida'uu jee baa fi caa dura walitti daanee jee asitti A fi baa walitti daame dura durusoo ammoo asitti maal ida'ee jechuudha baa ida'uu caa walitti ida'ee jechuudha. Kun rakkoo takka hin qabu jechuudha. Hammattuun amala jijjiirraa hammattuu ida'uu irratti rakkoo hin jirtu jechuudha. Okay, isa kudha sadaffaa gaafa dhaqxan. Inni kudha lammaffaadhaa ifa gala jee yaada. Inni kudha lammaffaadhaa ifa gala jee yaada. Gaafii isa kudha sadaffaatti yookaan ibsaa kudha sadaffaatti gaafa dhaqxan yoo A aan baa fi caan intijeroota ta'an jaa. A fi baa fi caan intijerii haa jennuuni jee. A hir'isuu baadhaa intijeruma ta'a jaa. Lakkoofsummaan A fi baa eega intijerii ta'an gaa. Isaan lameen san gaafa walirraa hirrifne deebisaan harkannu san intijerumaa jaa. Fakkeenyaaf amma takka reefu jalqaba qaburanne takka A dha yoo inni baan keenya lama yoo inni takka hir'isuu lamaa meeqa negatiiva takka jechuun intijeriidhaa miti ree bifuma sanii jechuudha. Kun ammoo A hir'isuu baadha. Amala jijjiirraa hammattuu negatiiv irratti garuu maal jechuudha rakkoonni jirti jechuudha wal qixaa miti jechuudha. Gartanii amala jijjiirraa hammattuu ida'uu irratti rakkoon qabu hin turre asirratti kun akkuma agartan amala jijjiirraa hammattuu ida'uu irratti rakkoon qabu. Garuu negatiiv irratti ammoo hir'isuu irratti rakkoonni jirti jechuudha wal qixaa miti jechuudha. Agartanii A hir'isuu baadhaa jaa hammattuun dhufee A irraa baa hir'ifna jee. Eegas booda ammoo caa irraa hir'ifna jee miti wal qixa jaa. Amma isiniin jechaa jiru kun gahaa ta'uu baatee jechuudha. Viidiyoo kophattee jechuudha. Fakkeenyaan dabaallee kan isiniif hojjennu ta'a. Koomantii irratti nu beeksisa. Isa kudha afuraffattaa tarruu yoo A baa fi caa intijeroota ta'an A fi baa fi caan intijeroota yoo ta'an jaa. A baay'isuu baadhaa intijerii ta'anii jaa. Lakkoofsummaan A lakkoofsi fedhe intijerii ta'anii intijerii yoo baay'ifne intijerii harkannaa jaa. Yoo intijeriin baay'ifne maal harkanna jee intijerii harkanna jee. Asirrattis amala jijjiirraa iddoodhaa rakkoon qabu jechuudha. Akkuma amala jijjiirraa iddoodhaa ida'uu irratti rakkoon qabne baay'isuu irrattis rakkoon qabu jechuudha. Takka baay'isuu takkaatii fi lama baay'isuu takka waluma qixa waan ta'eef. Ifa gala jee yaada roomaan nambar 2 irratti. Roomaan nambar 3 irra gaafa dhaqxan 0 baay'isuu 0 fi A baay'isuu 0 fi 0 baay'isuu Aadhaa waluma qixa maal ta'a 0 ta'a. Lakkoofsa feetan yoo 0 baay'iftanii fi 0 lakkoofsa feetan yoo baay'iftan maaluma ta'a jechuudha 0 ta'a. Gaafa roomaan nambar 4 irra dhaqxan jechuudha. Lakkoofsuma barbaaddan jechuudha. Yoo takkaan baay'iftan maal ta'a jechuudha. Lakkoofsuma mataa isaa san ta'a jechuudha. Lakkoofsa mataa isaa san ta'a. Akkasumatti amala jijjiirraan hammattuudha jechuudha. Baay'isuu irrattis rakkoon qabu.
amalli jijjiirraa hammatu baay'isuu fi eenyu irratti rakkoo hin qabne jechuudha. Baay'isuu fi ida'uu irratti. Garuu immoo hir'isuu irratti rakkoo qabdi jechuudha. Amalli jijjiirraa hammatu. Jabeessaa qabadha. Amalli jijjiirraa hammatu. Amalli jijjiirraa hammatu bakki itti rakkoo hin qabne eenyu fi eenyu isin hin jee amalli jijjiirraa hammatu baay'isuu fi ida'uu irratti rakkoo hin qabdu jechuudha. Gaafa 15ffaarra cliqxan ammoo intijeroota A fi B kamiifuu jira. Romaan number 1 irratti maal isin hin jaa A walqixanii ta'a B yoo ta'e jira. Aan walqixanii ta'a B yoo ta'e A hir'isuu B'dha 0 ta'a lakkoofsi A fi B yoo walqixa ta'an fakkeenyaaf amma Aanis takka ta'e B'nis yoo takka ta'e Aan takka ta'e B'n yoo takka ta'e jechuudha lakkoofsa tokko jechuudha. Takka hir'isuu takkaa meeqa 0 ta'u kanuma jechuusaati. Yoo lama ta'e takkaayis yoo sadi ta'es ta'uu danda'a jechuudha. Isaan lameen wal fakkaatu kan tokko bani gaafa wal fakkaatan lakkoofsa wal fakkaatu warraa yoo hir'iftan 0 isinii kan jaa. Roomaan number 3 irra gaafa dhaqxan maal jaa Aan irra guddaa baati. Roomaan number 2 irra gaafa dhaqxan Aan irra guddaa baati yoo ta'e Aan irra guddaa baa yoo ta'e Baan Aan irra guddaa baa yoo ta'e A hir'isuu B'dha. Irra guddaa maali ta'e jechuudha. Irra guddaa 0 ta'e jechuudha. Kana jechuun Aan keenya B irra guddaa yoo ta'e yoo B irraa hir'ifne illee Aan keenya kalafatti hafe san hafteen A keenya sanii 0 irra guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma Aan keenya lama ta'e B'n keenya yoo takka ta'e lama hir'isuu takkaa malee takka irra guddaa maali ta'e jechuudha 0 ta'e jechuudha. Roomaa number 3 irra gaafa dhaqxan Roomaa number 3 irra gaafa dhaqxan Aan irra xiqqaa baati yoo ta'e agartanii Aan ammoo faallaa kanaa jechuudha. Faallaa isa kana Aan irra xiqqaa baati yoo ta'e Aan irra xiqqaa baa yoo ta'e Aan irra xiqqaa baa yoo ta'e A hir'isuu B'dha. Irra xiqqaa maali ta'e jechuudha 0 ta'e jechuudha. Kana jechuun Aan keenya takka ta'e B'n keenya yoo lama ta'e A hir'isuu baatii mire. Kanaafu takka hir'isuu lamaa meeqa negatiiva takkaa meeqa negatiivni takka maal irra xiqqaadha jechuudha 0 irra xiqqaadha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha cuunfaan boqonnaa lamaa kana fakkaata jechuudha barattoota keenya. Ifa gala jeeyyaadha gaafii tanaa hojjennu gaa gilgaala keessa deebii boqonnaa lamaa kanaa hojjennu akkuma gaa cuunfarratti hojjechaa ibsaa dhufne kana hojjechuun isin hin dhibu gaafii hanga takka isin hojjedhu meesarraa gaafii tokkoffarraa eegallumaa tokkoffaa maal jaa kan armaan gadii sirrii yoo ta'e dhugaa sirrii miti yoo ta'e soba jechuudhaan deebisi jaa aarra kaja'u ida'amni intijeroota negatiivii lamaa kamiyyuu intijerii negatiiviidha jaa. Ida'amni intijerii negatiivii lamaa yoo walitti hidhaate intijeriin isaa negatiivuma ta'a jaa kun sirriidha jechuudha dhugaadha. Maaliif negatiiva 3 ida'uu negatiiva 3 meeqa ta'a negatiiva 6 ta'u. Kanaafuu negatiiva 6 ta'a mire sanarraa kan ka'e maal jechuudha negatiiva ida'uu negatiiva maal ta'a jechuudha lakkoofsuma negatiivii san ta'a jechuudha. Lakkoofsuma negatiivii san ta'a jechuudha barattoota keenya. Gaafa isa baarra dhaqxan ammoo isa baarra gaafa dhaqxan baay'ataan intijerii negatiivii lama kamiyyuu intijerii positiivii jaa. Fakkeenyaaf amma negatiiva baay'isuu negatiiva positiivii hin jenne saniifuu tiruudha yookaan dhugaa taati jechuudha. Gaafiin Aanis dhugaadha B'nis maal jechuudha dhugaa ta'a jechuudha deebisaan isaa. Okay gaafii caarra gaafa dhaqxan masaanuun intijerii positiivii intijerii negatiivii ta'a jaa. Fakkeenyaaf amma masaanuun 3 maal taate negatiiva 3 taatu kanuma jechuusaati dhugaadha kunis. Okay gaafa daarra dhaqxan ammoo maal jaa daan maal jaa yoo A fi B'n jaa yoo A fi B'n lakkoofsota intijerii ta'an A fi B'n lakkoofsota intijerii ta'an A hir'isuu B'dha akkasumatti intijeruma ta'a jaa. Lakkoofsa fakkeenya olii sanii kaafne ture takka hir'isuu takkaas intijeriidha lamaas intijerii fakkeenyaaf amman tana takka hir'isuu lama meeqa ta'a negatiiva takkaa miree negatiivni takka maal intijeriidha jechuudha. Kunis kanuma ibsaa jira dhugaa ta'a jechuudha. Gaafiin afranuu Aanis B'nis Caanis Daanis dhugaadha taatee deebisaan isaa